Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Kun qophii keessummaa dooniiti. Har'aa keessummaa jabaa nama baay'een keessan jaallattan. Egaa obboleessa kana faarfannaa isaa namni dhageenye jira jedhee yaadu. Obboleessi kun eenyudha? Namoota isin hin beekneefan obboleessa kana as gara miidiyaa kiyyaatti affeeree jira jechuudha. Mee obboleessa keenya kana waliin wal bartu turtii keessa nama dhumaatti nu waliin. Baga nagaan dhufte. Baga nagaadhaan na edde. Egaa kabajaan na biratti argamuu kee guddaa baay'ee gammadeera. Mee maqaa kee eessa akka jiraattu maal akka hojjettu daawwattoota keenyaaf? Atillee gara miidiyaa kanaatti waan na affeerteef guddaa si galateeffachaa. Maqaan koo Yohaannis Tolasaan jedhama. Kan inni dhaladhee Wallagga Lixaattidha. Kan inni barumsa koo baradhe naannoo Bishooftuuttidha. Dheen gadduu xumuree ba'ee Finfinnee kanan jira. Amma maal hojjechaa jirtaati? Hojii biraa waan hin hojjedhu hin qabu. Barumsa koo dheen gadduman fixee Waaqayyumaan inni. Dheen gadduma isa kana fixee jechuudha. Dheen gadduma isa kanan xumuree ba'ee. Barumsa irra turte jechuudha. Barumsa irra ture. Nan faarfadhallee. Kana biratti barumsa koo biratti amma Waaqayyoo balbaloota naa babbane deemeeni hojii mootummaa Waaqayyoo babal'isuu jedha. Waaqayyo isaa eebbisu. Hayyeegaa daawwattoonni baay'een keessanii faarfannaa obboleessa kanaa namni ittiin eebbifamne jira jedhee yaadan. Namoonni hedduun keessan faarfannaa isaatiin kadhachaa turtanii, faarfannaa isaatti eebbifamaa turtanii, karaa tiiktaakii garaagaraa, karaa yuutuubii garaagaraa baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Ergaan guddaa ergaan dhalootaa kan irra jiru dhugaa baay'eenanii yeroo faarfannaa isaa dhaggeeffadhu baay'een keessi kootti boqota. Baay'een keessan muraasni keessan obboleessa kana beektu. Muraasni keessan immoo hin beektan obboleessa kana. Fuulli kun siniif haaraa ta'uu danda'a. Akkasin wal bartaniifi egaa namoonni baay'een isaanii faarfannaa kee akka isaan jaallatan akka isaan beekanidha. Haa ta'u malee karaa sooshaal miidiyaa namoonni baay'een sin barre. Mee haala akkamiirra jirta mee ati haala tajaajila kana faana wal qabatee maalirra jirta amma? Galatoomi carraa kana naalaachuu keefe Waaqayyoof galanna ta'u. Namoonni baay'een faarfannaan hojjedhetti eebbifamaniiru. Ergaa Waaqayyoo kee koo kaa'ee ani hojjedhee saba biraan geettee eebbifamaniiru. Mee beekaa faarfannaa koo beekuu anaan na beekuu dhiisuu danda'u. Inni guddaan immoo ergaa sana keessaa sana beekuu isaaniiti. Ani namadha. Nama beekanis dhiisanis amma ta'e baali'uu qabaachuu baatus inni guddaan ergaa Kiristoos keessa koo bulchee gara isaanii yookiis gurra isaanii bira ga'ee jireenyi isaanii itti eebbifamuutti namana. Kana biraan immoo gaaffii ati na gaafatteef amma maalirra jirta asati jetteef akkuma duraa haasa'ee ture gara biyya lafaatti gaafa dhufnu barataadha. Nan baradha. Gara hojii kootiitti gaafa dhufnu immoo faarfannaa manii amma Waaqayyo balbaloota naa saaqee olii gad deemee faarfadha. Amma deemtee tajaajila konfiraansiiwwan garaagaraa deemtee tajaajilaa jirta jechuudha. Of course amma Waaqayyo naa fayyame olii gad deemee hojii mootummaa Waaqayyo babal'isuu hojjechaa jira. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa anis dhaloonni kuni namoonni baay'een isaanii kennaa garaagaraa qabaatanii garuu maallaqa haala tokko tokkoon kan dhokatan hedduun isaanii akka isaan jiranii yeroo dhiyootii as karaa sooshaal miidiyaa keenyarree namoota baay'ee affeereen jira. Har'a jawummataatti akka itti baatu barbaadeen asitti si waame jechuudha. Egaa obboleessi keenya faarfataa kuni eenyumadhaa faarfannaa isaa akkasiin jechaa jirtan shakkiin qabu. Mee haa faarfatu jechaa jiru waan ta'eef faarfannaa ittiin si beekan baay'een isaanii siin kan hin beekne mee daawwattoota keenyaan asiin. Galatoomii faarfannaa danuullee hojjedheera. Faarfannaa isaan moorittiin na beeku jedhee abdadhu. Faarfannaa kanadha. Waltajjii ati quban qabne yaabeedha dachuun nan baasu leessa laphina nan dhaanama. Fireen cubbuutum suulee yoo dhaami sirroof dhaggeeffachuu filachuun gaalee taasisaam seenaa namaa. Kakuun qabaa badee summiidha daangaa jal'ina babal'isuun xinnoo godheemtu mura eelii. Na godhadhu humna lawaadaa keetii fedha korra kan tarkaanfadhu fi yaada garaa korraa na eegi. Dheekkamsi boor dhalootatti dhufu nagaa ga'aas jedhee kana shakku. Tokko ta'ee mootii lamaaf joora galman qabu deemsi daandii lakku.
Gowwummaa koo gamnummaatti ni kun balballeeti cuftee furtuun qabu. Wallaalummaan sirraa nama olkullee galgala koo godhin ilkaan qaruu. Jaalala kee raawwadhee darbaati harkana qabii. 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 Waltajjiitti quban qabne yaabedha jechuun nan baasu. Olee salphina nama firiin cubbuu tumsuulee yooda sirroof dhaggeeffachuu filachuu gaaleetaa sisaamsee nama kakuun qabaa badeessuun miidhaa daangaa jallinaa babal'isuuna xinnaa gadeemtu mureeli na godhadhuun ala waadaa kee fedha korra kan tarkaanfadhu fiigee garaa korraana eegi. Faaruu jedhu kanaan. Waaw, Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Baay'een keessan imimmaaniin faarfannaa kan akkasiin dhaggeeffachaa turtan shakkiin qabu. Dhugaa dubbachuuf ayyaana guddaatu obboleessa keenya kanarra jira. Waanan jedhuun qabu. Baay'ee mucaan baay'ee jaalladhudha. Gooftaan si haa eebbisu. Faarfannoota garaagaraa illee akkati hojjechaa jirtu, akkati hojjechaa turte. Garuu sooshaal miidiyaa irratti badaama wal jajjabeessuun kun badaan mul'atu. Haa ta'u malee dhaloota biraa faarfannaan kee qaqqabeetu jira jechuudha. Mee haaluma tajaajilaa keessatti sagantoota garaagaraa yeroo babbaatuun jira. Ammas keessatti egaa namni mudannoon dhabu wanti si mudate jira yoo ta'e daawwattoota keenyaaf wanta itti himtu yoo jiraate carraa sii kenna yoo mudannoo qabaate. Galatoom isiin jecha egaa jireenyi namaa ammuma oollee bulluu chaalenjii baay'ee argaa oolla mudannoo baay'ee illee argaa oolla. Garuu mudannoo baay'eetu jira. San keessaa mudannoo yeroo baay'ee na kofalchiisuuf yeroo tokko baay'ee itti na yaachisaa ture tokko jira. Shoftuuttan baradhan ture. Innaa akka carraa ta'ee gaaf tokko feelooshippiin deeme ijoollee bakka addunyootuma koo wajjiniin nyaannee dhunnutu worshippii godha ture. Innaa gurbaa kanaaf waadaa galeera baay'ee gaaf tokko miidiyaa irra taa'ee nanaasaa waadaa galeeraa fi nillee gamanumaan na dhaggeeffataara yoo ta'e akka inni itti bashannanuuf abdiin qaba. Innaa akka carraa ta'ee egaa atiin kadhatta yoo ta'e gaafa namni kadhatu kee keetii hoolata. In faarfatta yoo ta'e akkasuma in lallabda yoo ta'e bakka waama waaqayyo ittiin si dibetu gaafa waltajjii irraa dubbatamu si yaachisa. Kiiboordii taphatta yoo ta'e illee gaafa muuziqeessaan kiiboordii taphatu waa'ee kiiboordii sanaa si yaachisa. Innaa worshiippii hojjeta ture. Anis immoo gaafa faarfannaan faarfadha waan ta'eef natti toleyyuu baay'ee. Bolootuma kootii dheenna kee egaa kibbiima tokko barannaa feelooshippiima barattootaati na beeku. Natti toleennaan hin dhaqe bakka sirriimatti hafuura gubaa wayit ture. Waaqeffachaa jira maayyuu hin dhaqe gaafa dhaqeen maayikiin natti kenna seenuman dhaqe. Fuula sabaa duratti gaafa dhaqee maayikii natti kennee harkatti qabu macooreen harkaa fudhatee. Bakka ammaa tokko gochuu hin dandeenye qaanee gara booddeetti deemee baay'ee yaachisaa ture. Mudannoo koo keessaa kun isaan hin irraanfanne. Mudannoo ajaa'ibaatu dhugaa. Baay'ee nama naasisa. Baay'ee mudannoo nama ajaa'ibudha. Nama mudata namoota baay'ee kallattii garaagaraa mudachaa kan oolu. Mee amma maalirra jirta? Faarfannaa hojjechaa jirta moo haala kam keessa jirta waa'ee faarfannaa hojjechuu irratti? Galatoomee Waaqayyoof galatu faarfannaa hojjechaa jira. Egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu faarfannaa hojjechuun dhiibbaa akkamii yookiis humna guddaa akkamii akka nama gaafatu keessumattuu baroota kana keessa faarfannaa singilii tokkitti illee even viidiyoo osoo hin taane audiyoo isaa hojjettee saba biraan ga'uun baay'ee yerootti cimaa ta'ee dhufedha. Dhugaama dubbachuuf akkuma atis faarfataadha waan ta'eef akkuma beektu faarfannaa singilii tokko audiyoodhumaa hin hojjedhee nama biraan ga'a yoo jette illee faarfannaa istaandardii isaa eeggate muuziqaa istaandardii isaa eeggate qulqullina guddaa qabuun nan hojjedha yooti jettee birrii muraasa sin fitu. Waaqayyoof galatu egaa Waaqayyo na dandeessise. Kanuma kee barataa ammantee keessatti jajjabaadhee faarfannoota istiidiyoo jijjiiran nan qaba. Kan bahee jirullee qaba. Waaqayyo gara fuulduraatti na gargaaree gaafa inni horii
gara jireenya kooti yookiis harka koo keenyaa fidu viidiyoo irratti hojjedhee faarfannoota yaadaa jiru qaba. Kana biraanii kan hojjetamee hin baanellee qaba. Faarfannaa hojjechaa jira. Waaqayyo immoo na gargaara. Yaa si eegaa jiru. Waaqayyoon kadhadhaafi jechuun barbaada. Egaa haa ta'u haasawaa keenya gara xumuraatti fideenidha kan inni jiru. Faarfannaa kee keessaa baay'ee kan na ajaa'ibetu jira. Faarfannoota baay'ee hin dhaggeeffanna. Haa ta'u iyyuu malee wanti na ajaa'ibe waltajjii ati quba hin qabne yaabee dhaadachuun nan baasu jettee yeroo itti faarfattudha. Asirratti wanti ati sabaaf ifa gootu jira laata? Baay'ee jecha baay'ee ulfaatudha. Baay'ee waltajjii waaqayyo irra hin jirre irra yaabanii dhaadachuun bee akkamidha inni kun? Waltajjii ati quba hin qabne yaabee dhaadachuun nan baasu. Amma waltajjii danuu jira. Waltajjii danuu kana immoo waaqayyo beekaa yoo jette inni kun gaaffii tokkodha. Waca danuu jira. Ursaa baay'ee jira. Bakka wantoota garaagaraa baay'ee jira. Wantoota garaagaraa wantoota miidiyaa kana irratti argaa ooltu. Kana biraan lafatti illee wantoonni ati argaa ooltu wantoota garaagaraa jira. Isaan kana nutu beekamoo waaqayyos nu wajjin beeka wanti jedhu gaaffii guddaadha. Waltajjii waaqayyoo keessa hin jirre yoo ta'e waltajjiin nu irraa waccinu, waltajjiin nu irraa faarfannu. Waaqayyoo ani har'a iddoo kana jira akkuma addana jiru beekaa'oo. Lafa kanarra taa'ee akkan Amaanu'el Gaaddisaa wajjin haasa'aa jiru beekaa. Waaqayyo sa'aatii ammaa kana beekaa kan jedhamu. Akkasuma isteejiitti yaabdee faarfataa jirtu tokkorra waaqayyo jiraa'oo. Amaanu'elii wajjin waaqayyo dhaqeeraa. Beekaa waaqayyo isteejii sanaa. Karaa irra deemturrallee waaqayyo wajjin jireenyi keenya yeroo hundumaa rileeshinshiippii guddaadhaan jiraata mitiire. Waaqayyo irraa jireenya keenya sappaareetii gochuu hin dandeenyu yookiis gargar baasuu hin dandeenyu. Isaan kana beekaa waaqayyo gaafa nuyi faarfannu. Waltajjii nuyi irraa faarfannu. Waltajjii nuyi irratti afaan haaraa dubbannu. Ergaa garaagaraa dabarsinu, waltajjii nuyi irraa lallabnu, waltajjii nuyi karaa namaatiin haa ta'u, qabeenya keenyaan haa ta'u, carraa argannetti yookiis hiriyoota garaagaraa namoota bebbeekamoo beekuu keenyaan haa ta'u, argannee irraa dhaadannu kanarra waaqayyo jira yoo jettee gaaffii guddaatti si keessa. Egaa waltajjiin kun namaanis nuu banamee haa ta'u, dandeettii yookiis qabeenya nuyi qabnu irraan nuu banamee haa ta'u. Bifaaf kallattii kamiin iyyuu banamu waltajjii sana waaqayyo beekaa'oo ni jedhu waaqayyo beekaa waaqayyo jakkamiitiin ilaala waltajjii sana kan jedhu irratti yaadeen barreesse yeroo faarfannaa kana barreesse sana wantoota akkasiitu na yaachisee naan hin barreesse. Ifin hararra dhaabadhee gaafa yaadu iyyuu naa gala malee yeroo faarfannaa kana barreesse namummaa kana fageesse yaadullee hin turreen huriirumaan iyyuu. Kanaaf iyyuu waltajjii nu irra jirru waaqayyo beekaa waltajjii waaqayyo irra hin jirre immoo yookiis waltajjii waaqayyo hin beekne yookiis quba hin qabne immoo. Galgalli isaa balaa baata beekamaadha. Galgala teessuma si jalaa jigsa. Galgala si salphisa jechuudha. Egaa waltajjii waaqayyo qubaa hin qabne kun yookiis waltajjii waaqayyo hin beekne kun dhuma keenya salphisa agarteetta. Maatiyus boqonnaa 7:21 irratti yaa gooftaa jechuudhaan mootummaa abbaa kootti galama osoo hin taane jaalala abbaa kootii nama raawwatetu isa dhaaluu danda'a jedha. Dhugaan sagalee waaqayyo. Tajaajiltoonni baay'ee jira. Faarfattoonni baay'ee jira. Lallabdoonni baay'ee jira. Isaan kana keessaa warri waaqayyo wajjiniin hojjetu jiru. Eenyu fa'i isaanii? Warri waaqayyos isaan beeku. Warri waaqayyoon beekan immoo. Warri waaqayyoo fedha isaanii beeku. Warri fedha waaqayyoo beekan immoo. Eenyu waan jedhamu irratti yaade qopheesse yeroo sana hafuurri qulqulluun akkeetti faarfannaa kana gara koo fide maalumaafuu kana jechuu barbaada. Gooftaan si eebbisu dhugaa. Dhaloonni miidiyaa kana ilaalaa jirtanii dhugaa dubbachuuf. Mul'ataaf dibata garaagaraa utuu qabdanii ayyaana utuu qabdanii garuu waltajjii dhabuudhaan dhugaa ergaa baay'eedha waan kan inni dabarse jira guyyaan jira har'aa akka kanaatti nafu guyyaan har'aa bor miti waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu asumaan dhaamsa ati qabdu keessumaa tajaajiltoota akka kee faarfattootaaf ta'uu danda'a. Mul'atuma kana ayyaana kana utuu qabatanii jiraatanii garuu sooshaal miidiyaa fa'aa kan dhabanii yeroo ammaa kana bo'aa jiran. Dhiphina garaagaraa keessa warra jiran kanaaf karaa kee dhaamsa maal dhaamtaa fi ati? Eshi galatoome carraa kana waan naa laattee fi isa dura waan tokkoon dubbachuu barbaada. Baroota ammaa kana keessumattuu dhuguma waaqayyoo guyyaa kamiin iyyuu namoota dibuuf ayyaana isaa isa dhuma hin qabne sana namoota irra kaa'uuf guyyaa tokko iyyuu qodaa dhadhaa ejersaa keessaa mataa namaatti lolaasee nama dibu sana keessaa dibata isaa fixee hin beeku. Keessumatti agarteetta yoo ta'e baroota kanaa wantoota na jibbisiisan tokko baay'ee nan arga onlaayinii irratti faarfattoota ammaa faarfattoota durii
warra ammaa akkasii warri durii akkasii maal jedhanii faarfattoota warra durii duwwaa akkuma waaqayyo warra durii duwwaa irratti dibata fixeetti namoonni haasa'anii jijjiru waaqayyo immoo ayyaana isaa dhaloota tokkorraa fuudhee dhaloota tokkotti kennee laga ceesifata. Namni nama warri nu duraas hin darbu warra ammaa kunis hin darbu dhaloota dhufutti immoo warri nu duraa akkuma nutti dabarsan nummoo warra nu boodaatti dabarsinee hojii waaqayyoo babal'isna. Keessumattuu dhaloonni seenaa waan baay'eedhaan miidhamaa dabarte tokkoffaa akkuma sila sii kaasee ture faayinaanshiyaaliidhaan miidhamaadha. Lammaffaa gaafuma faayinaansiyaalii sana ka'ee jedhullee maqaa gaarii hin qabu. Maqaa gaarii hin qabu faarfataa ammaa jedhama utuu amileensaa dhukkubu yookiis utuu amilee dhukkubsataadhaan hojjeta faarfataan faarfannaa. Inni kun akkuma jirutti ta'e faarfataa durii faarfataa ammaa jedhame daangaa kaa'amu caala ijoollee waaqayyo ayyaana irra kaa'e ayyaana gurguddaa irra kaa'e ergaa isaa dabarfatu waan jiraniif baay'ee uummanni keenya wal jajjabeeffachuu akka qabnu wal cina dhaabbachuu akka qabnu ifin waan adda biraadhaan illee yoo dhiistan gorsaan kadhannaa keessaniin namoota waaqayyo ayyaana isaa irra kaa'e hojii isaa hojjechiifatu akka jajjabeessitan isiniin jedha. Gamanumaan immoo faarfattoonni keenya dhaamsin isinii qabu yoo jiraate jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa ayyaana waaqayyoo baattanii raqarra hin naanna'inaa lafan taane hin oolinaa Kiristoos isa baatanii kosii gidduu naanna'an osoo hin taane inni qulqulluu waan ta'eef iddoo qulqullaa'aa barbaada laphee qulqullaa'aa filata garaa keessan isaaf qulqulleessa. Isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektaniiree jedha dubbii sagalee waaqayyoo. Kanaafiyyuu mana qulqullummaa waaqayyoo keessa immoo wanti biraa yookiis wanti xuraa'aan jiraachuu hin danda'u. Guutuu ta'een isinitti haasaa osoo hin taane jajjabeessaa keenya hafuura qulqulluu kadhachaa mana qulqullummaa waaqayyoo isa taatan kana keessa qulqulluu mootii Israa'el duwwaa akka isin jiraachistan isiniin jedha. Teessuma tokkotu laphee keessan keessa jira. Isarra Kiristoostu ta'a. Isa bira waan biraa teessistanii akka Kiristoos jireenya keessan keessatti hin dhiibamne isiniin jedha. Kanuma jechuudha. Ayyee gooftaan isaa eebbisu barri kee eebbifamu dhugaa. Akka isin waan guddaa irraa barachaa jirtanii shakkiin qabu baay'ee faarfannaa nama eebbisuuf ergaa nama eebbisutu si keessa jira. Mee asumarraan utuu hin xumuriin faarfannaa makee irraa gara dhumaa mee daawwattoota keenyaan biraan nuuf ga'i. Okay, waaqayyo si eebbisu. Qoobiyaati naaf dhaabderraa ancimee dhaabadhe kakuun sirraa dhaga'ee ijaan arguufi oduu addaan nu fageessu kolfeensi maddoanii singan waan coollagee harca'uufi amma marganee fiiguus fedha kee malee gonfoon qabuum daandiitti naaf hin abuurree siin adda godhee abeekuum namummaan koo kosiin dachee guddatee natti argamullee har'asi jalaa didee bifaayyee utuun qabu yoonoo fakkeesse soolaa saalaphina nama feera cubbuuf teessuma dhaabuunoo qaayiniin godhe jooraa kanarraan ga'aa jettee guyyaa aduun dabarsitee dukkanaaf nama laattu bala raaraa cuuftee gatii nama hundaa kennuufi gaafa garaa jabaattu ilkaan qaruu na oolchi jireenya koo hin taasisiini muka biddi soorratu. Ofiitti naaf dhaabderraan cimee dhaabadhe kakuun sirraa dhaga'ee ijaan arguufi oduu addaan nu fageessu kolfeensi maddu singanuu waan coollagee harca'uufi mamarganee fiiguus fedha kee malee gonfoon qabuun daandiitti naaf hin abuurree siin adda godhee abeekuum namummaan koo kosiin dachee guddatee natti argamullee. Arrasi jalaa didee bifaayyee utuun qabu yoonoo fakkeesse soolaa saalaphina naafeera cubbuuf teessuma dhaabuunoo qaayiniin godhe jooraa kanarraan ga'aa jettee guyyaa aduun dabarsitee dukkanaa nama laattu bala raaraa cuuftee gatii nama hundaa kennuufi gaafati garaa jabaattu ilkaan qaruu na oolchi jireenya
kabiddi soorratu. Jaalala kee raawwadee darbaati harkana qabi. Jaalala kee raawwadee darbaati harkana qabi. Jabaadhu siin jechuu barbaada. Waan biraa waan siin jedhu hin qabu. Jabaadhu gooftaan si gargaara. Waan guddaatu fuula kee dura jira dhugaa. Kana jabaachuuti qabda. YouTube mataa kootii banadheeraa. Faarfannoota ani hojjedhe kanaan dura even namoota muraasan beeka malee utuma nan ayyamsiisin illee fuudhanii YouTube mataa isaanii irra kan kakaa'an jira. Hojiin dadhabbii guddaadhaan hojjedhe. YouTube mataa kootii banadheeraa. YouTubein kun Yohaannis Tolasaa Official jedha. Kun isiniif waan daqiiqaa tokkooti. Anaaf immoo baay'ee faayidaa guddaa qaba. Kanaafiyyuu YouTube Yohaannis Tolasaa Official jedhu. Hojiiwwan kana booddee hojjedhu. Achirratti uploadii waan an godhuuf subscribe akkanaaf gootan gamanumaan kabajaan isin gaafadhaa. Waaqayyo gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Hayyee waaqayyo gooftaan isin illee haa eebbisu. Egaa akkuma inni isin jedhee YouTube isaa Yohaannis Tolasaa Official kan jedhu namoonni hundumti keessan jechuudha. Akka subscribe gootanii fi akkasumas faarfannoota isaa akka jajjabeessanii kana maleellee lakkoofsa bilbilaa asii gaditti argamu kanaan bilbiltanii sagantootawwan garaagaraa akkasumas konfiraansiiwwan garaagaraa obboleessa keenya kana itti fayyadama. Ayyaana waaqayyo guddaatu irra jira dhugaa baay'ee nama eebbifamaadha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Torban keessummaa biraadhaan nama walitti deebinutti nagaan nuuf tura eebbifamaa. Waaqayyo si duukaa ta'u gooftaan si wajjin haa ta'u.